Naannoo Oromiyaatti qormaanni kutaa ja'affaa caamsaa 26,2017 irraa eegalee barattoota 700,000 fi 69,000 oliif kennamuuf qophiin xumuramuu biiroon barnoota Oromiyaa ibse. Akka naannoo Oromiyaatti bara kana barattoonni kutaa ja'affaa qormaata fudhatan 700,000 fi 69,000 fi 176 caamsaa 26,2017 irraa eegalee kan fudhatan yoo ta'u, qormaata kutaa 8ffaa kan fudhatan ammoo 500,000 fi 92,000 fi 224 caamsaa 28 irraa eegalanii fudhatu. Kutaa 12ffaatti qormaata biyyaalessaa kan fudhatan ammoo barattoota 200,000 fi 33 fi 43 ta'uu hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo miidiyaaleef har'a ibsa kennaniiru. Ijoollee barattoonni kutaa ja'affaa barataa 700,000 fi 69,000 fi 176. Ijoolleen kun qormaata hin fudhatu. Kana keessaa dhiirri 400,000 fi 8,000 fi 134, shamarran 300,000 fi 61 fi 42. Kan kutaa ja'a qormaata guyyaa boruu hin fudhatu jechaadha. Karaa biraatiin guyyaa lama booda barattoonni kutaa 8 kan kutaa 8ffaa barataan 500,000 fi 92,000 fi 224. Ijoolleen kuni kan kutaa 8ti. Kana keessaa dhiirri 300,000 fi 5,000 fi 800 fi 53. Dubartiin immoo 200,000 fi 86 fi 371. Qormaata kutaa 8ffaa fudhatu jechaadha. Karaa biraatiin qormaata kutaa 12ffaa akka naannoo keenyatti barataa 200,000 fi 33 fi 43 qormaata fudhata. Kana keessaa onlaayinii yookiin immoo computer based exam kan fudhatanii barattoota 27,000 fi 300 fi 4 jechaadha. Kanaafuu barattoonni lakkoofsi guddaa ta'e kutaa 6, kutaa 8, kutaa 12 qoramuuf qophiin jiru barbaachisu xumuramee jira jechaadha. Manneen barnootaa kutaa 6 fi 8ffaa naannoo Oromiyaa keessa 12,000 oltu jira waan ta'eef kana hundatti nageenya qormaataa eeganii kennuun rakkisaa waan ta'eef wiirtuu 1,305tti qooduun barattootaafis ta'ee warra qormaata kennuuf haala mijatuun qophaa'eera jedhaniiru. Wiirtuun qormaataa barattoonni kutaa 12ffaa itti fudhatan yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa keessatti argaman 14 fi manneen barnootaa bultii addaa 6 akkasumas giddugala dagaagina ogummaa barsiisota Adaamaatti kennama jedhaniiru. Barattoonni qormaataaf qophii gahaa akka godhan sirriitti haala baruu fi barsiisuu kan yeroo kamiyyuu caalatti xiyyeeffannoon kennamaa turuusaa cinaatti dabalataanis deeggarsi bifa addaatiin godhamaa fi akka tures kaasaniiru. Namni tokko baratee hangam beeke kan jedhu meeshaan ittiin madaalamu waan hin uumamneef hanga amma qormaata kennina jechaadha. Kanaaf qormaanni suni sirni barnootaa keenya ijoolleen hangam baratanii maal fakkaataa cimneef dadhabinni isaa kan jedhu ittiin madaaluuf illee gargaara jechaadha. Ijoollee qormaata teessisuun dura qophiin gahaan taasifamee ture jechaadha. Keessaawuu bara kana yeroo kamuu caalaa ijoolleen qophii jabaa akka taasisan deeggarsi taasifamee jira. Kana keessaa tokkoffaa qabiyyeen barnootaa akka xumuramu kan kutaa 6, 8, 12 yeroon akka xumuran hordoffiin cimaan supervisiiniin cimaan taasifamee ture jechaadha. Naannoonis, godinnis, aanaanis, magaallis mana barumsa keessa hanga baatii 4 turre hojii supervisiinii cimaa ta'e hojiin deeggarsaa cimaa ta'e kennamaa tureera jechaadha. Kanaaf porshinii fixuu waan tokko dabalataan immoo tuutoriyaalii garagaraa kennamaa tureera. Sanii ala immoo qormaanni moodelii ta'ee kan kutaa 6, 8, 12 bahee ijoolleen gaafilee moodelii ta'an irratti bal'inaan akka shaakalan taasifamaa ture jira jechaadha. Kanaaf qophiin gahaan yeroo kamuu caalaa kan taasifame waan ta'eef bara kana qabxii fooyyee ta'e hin eegne jechaadha. Kutaa 6, 8, 12 irrattis. Dhumarratti ijoolleen dhiphinaa fi sodaa keessa osoo hin galin tasgabbaa'anii haaluma baratanii qophaa'aniin qoramuu akka qaban maatiinis deeggarsa akka godhuuf Dr. Tolaan dhaamaniiru.